mata dureen dubbachuu barbaadu yeroo keessatti yeroo jira. Mee nagargaaraat yeroo keessattidha. Sa'aatii keessadha. Sa'aatii jireedha. Nuyi kan nuti beennu sa'aatii torba beennu. Sa'aatii torba keessa gin sa'aatiin torba jira. Luqaas boqonnaa tokko baasa. Luqaas ምዕራፍ 1 ቁጥር 57 አውጡ። መጽሐፉ ላይ የተጻፈው ሰዓት ውስጥ ሰዓት አለ፣ ጊዜ ውስጥ ጊዜ አለ። በዚህ ቃል ደግሞ ጸልዮ የመጣ ሰው አለ። ዛሬ እናገራለሁ ሳይትሽ ሳይት መጥቷል። ተጃጅሉ በርባደ ዮተኤ አሜን ጀራ ያካት አከ ተጃጅልቱ ቤት ማለ በረ ተጃጅልቱ ቤት ግን አከ ተጃጅልቱ ቤት ነማ ዋንታቴፍ ጋይለ በርባደ onte akka gaayila qabattu beetta male yeroo gaayilaan beettu sadi akka duutu beetta male gaafa duutuun beettu kun hundumtu ተፈጥሮሉማም የሰው ሕይወት ያለ ነው። እንደሚሞት ያውቃል። መቼ እንደሚሞት አውቅ ኤጋ ማቲ tokkon dubbadha. ኤልሳቤጥ yeroo nda'u ishee geenyaan ilma deesse. yeroo maali adraa waaqayyoo dubbadha. የመወለድ ጊዜ ሲደርስ አምባቆም አከሰድ iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadhaa jedhe. maalee ganami dhaabate maalee ganami dhaabate yeroo maalee dhaabate yeroo eega maan fuutu yeroo eega maan joorobtu yeroo eega akka jedhe Yesuus biyyi lafaa jedhe isin hin jaallattu isin kan waan biyya lafaa waan hin taaneef jedhe. si'a tokko biyya lafaa dhadhaa fuudhee afaan nukaa ammas dhadhaa afaan nakaatti afaan hin banin inni taanuma barbaree qaba. afaan kee tasgabbeessi yeroo dhadhaa dirqimsitti godhu liqimsi isa taanuuf afaan hin banin nyaadheera jedhi. nyaadheera yoo kana jette malee iddoo malee duutu. yeroo nda'u ishee geenyaan ilma deesse. kan nama dhibu keessaa abbaan manaa ishee luba waldaati. gaafa ergaan kun dhufu hixaa ba'eef hixaa maali hixaa lubummaa iddoo aarsaa qulleessuudhaaf hixaa ba'e. hixaan wata malaakin matta wayyoo waan jedhe hixaan isin ba'eef ergamaan isin dhufe. hixaa si wata malaakin matta hixaan da wata aገልጋዮኔ malaak ሲመጣ ልጅ ትወልዳለህ። በአንድ ዙሪያ አገልግሎትም ጸጋ ነው፣ ልጅም ጸጋ ነው። አንድ ቤተሰብ ሁለት ነገር ተቀበሉ ማለት ነው። ሞሻላት ረሃጂያስ ጋፋ yeroo keessa yeroon sibiragau nama tokkotu wala margata. yeroo ko keessa yeroon jira jedha ayyaati. ጊዜ ሲደርስ tajaajilas iddoo aarsaatti ba zuur gaafa jedhumo garbeeliin dhufe mucaa godhattu jedhe. gaafa arrafamtu in jaallatamta gaafa jaallatamtu akka arrafamtu ndagatin gaafa baay'ee quuftu wama jin ergaan sii qaba. hixaan kee yeroo keessaatti የመጣው መልአክ የዘካርያስ ቤት ብሎ መጣ። ዛሬ አንድ ነገር እናገራለሁ ለአንቺ ብሎ መልአክ ይመጣል። ንጋት ሲደርስ ጨለማ ይበዛል። ጋፋ ባየ ዱከናው በሪኡፍ ጀዳ እኒ ገረ ቢራን yeroo keessa yeroo jira jettan mee xinnoosheen gara fuulduraatti zibuta. አንድ ሰውዬ ሺባ ነበረ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 የትዳር ጊዜ ሺባ ነው። ምን ይጠብቃል? ጊዜ ሰዓት ውስጥ ሰዓት ሰዓቱ ሰው የተነሳ ሰዓት አይደለም፣ ሰዓት ውስጥ ሰዓት ነው እንጂ ዲካንቶራ ጂክላዲያስ የሮና መጭፋ የሮሚት የሮ ከሰ የሮ ጅራ ዋንሳም ቤኩ የሮ ከከሰ የሮን ሲካሪ ዋቀሽ ኢላላ ነምቲ ማና ቁልቁሉማ ብረጪስ
manni qulqullummaa Solomoon ijaare immoo girgiddaa isaa laaltanii fayyituudha. waan ati turteef seexan hin beeku, waan ati turteef tonqaayin hin beeku, waan ati turteef biilafaa hin beeku. atiif kakuun kee garuu wal beektu. ayizoo warra quba sitti qaban hin sodaatin, gaaf tokko harkas jala qabatu. ergaadha. ayizoo warra quba sitti qaban hin sodaatin, gaaf tokko harkas jala qabatu. mee gara macaafaatti deebinu. Phexrosiif Yohaannis hin naqan. gaafa dhaqan yeroo ga'e kan adeemish hin fudhanneef yeroon ga'eeraa kan adeemish. amma ergaan sii qaba yeroon ga'eeraa kan adeemish. ሃሌሉያ። ምን ይመልተናገሩም እኮ ሰዓቱ ደርሷልና ተነስ። እንዴት እነሳለሁ አላለም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ትነሳለህ። የሰውየው ሰዓት 9 ሰዓት ነው። 9 ሰዓት 1 ሰዓት አደረገ። 2013 ሳልቅ በዚህ አምሌ ውስጥ ጊዜ መጥቷል። ዋው ረመያት ሰገሪቸን ዱበና yeroo tokko nuyi bara dhalanne beenna lama bara dhalanne beenna malee bara kakichaan beenna. nama biddeenyaatu hundumaa argitee hin beelayin qallaal ikko no. nama wayyaa uffatu argitee qullaadhan jedhin. nama maaliif beektaa gaafa kaatu hin qaqqabdatu hin ta'in gattee dabarta. xiloo maalaf ያመነ ሰው አለ 2013 ሳልቅ ጥሎ ማለፍ ደርሷል። ኢዮብ አከዘደ ከለቦዳ ዋንዱማ ጎቹ ደንደሰ ምን ማለት ነው? ነገሬ ጨርሻለሁ፣ ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር ታደርጋለህ፣ በኔ በኩል ያለው ጨርሻለሁ ማለት ነው። የመጨረሻ ምዕራፍ ነው 42 ላይ ከዚህ በኋላ ሁሉን ታደርጋለህ ዘንድ አሳቤን የሚከለከል የለም። ጨርሻለሁ ማለት ነው። ገላይ አልቋል፣ ንብረቴ አልቋል፣ ስሜት ማዳሲ ካትራሃ ጃላዲያስ ዋሲ ቢደርበ ከነቦደ ዋጎዳ ዋቀሽ ዳዊት ጎልያድን አጀስ ጎልያድን እንደገደለ ቤተ መንግስት አይገባም። ከጎልያድ በላይ ሳኦል ተነሳ። ለሳኦልም ሰዓት አለ። ዳዊት እስከዛሬ ቅባትን ይዞ ይዞራል። በየሰዓቱ በየተጋ ሳይበላ ሳይተኛ ይደራል። የቀባው እኮ አንድ ሰው ነው። የሳሙኤል ቅባትም የዳዊት ቅባትም የሳኦል ቅባትም ላኪው እግዚአብሔር ነው። ይዞ ሄደ ሳሙኤል ነው። ግን ጎልያድ እንደተገደለ ቤተ መንግስት መግባት ጥሩ ነበር። ሰዓቱ አልደረሰም። ሪብቃን የሮዳው ጋባጌስ ዋንገራሼ ኬሳ ሸክተ የሮን ሱሪሞ የሮ ኮምፒውተር አመት ኢላልቱ ወረጀ ኢላልቱ ጀቱ መጻፈ ሴራ ኬሰሩ ወሪ ሞራላላን ወሪ አብዱላላን ወሪ ኡርጂላላን ወሪ ቢፍቶላን ኢላልቱ ተባየቱ ጅሩ ከናበዩ ሪብቃን ኢላልቱ ብረጌሰ ዋንገራኮ ኬሳ ሸከ ደኡፈን ጀዳ የሮና ጀለገነቲ ሜት እናን ኢላልቱ ማልጀዳ ሪብቃ አቤትና አቲ ዱበርቲ ቶክቲ ደሰባ ለማስከሰ ይራ ቶክቲ ታቴ ለማባት አቲ ዱበርቲ ቶክቲ ዳ ሰባ ለማስከሰ ይራ የና ማልጀቱ ደና ያዕቆብ ሰባቶክ ኢሴው ሰባቶክ አንቺ ግን አንድ ሴት ናት። ምን ታባኔ ዱዋ ሶዳን ዋን የሮ ከሰት የሮም ቤኔፍ halkan gaafasi dhaggeeffadha. halkan gaafasi waaqayyo qarqara galaanaa bulee jedha. Israa'el achuma bulanii waaqayyo bishaan irra bulee taphata. dizaayinii baasee Musee Israa'eliin fuudhii gara fuulduraatti deemi amma ce'uu hin danda'u. wayyoo waan jedhe bara kana waggaa sadan baranaa baate yoo ta'e bara dhufu immoo hin ceeta. nama cina kee jiru kan koce'umsi geera kan kee attamedhiin
nama baay'ee biddeen isaatti guddiftee biddeen isa nyaachiftee kan isaa biraan gaatee deebite. Isaan biddeen isaanii nyaatanii hanqeen mayyuu qaxaroodha. Oroodaa lallabaa ajaa'ibsiisaa jaandilaasiyaa. Maatii irraa dhalatte irraa adda baate maal jedheen biyyatti gala jette. Didaa koojinaa maasiirraa tilaakilaa roobaati aji'a. Nama si gate ilaaltee wayyaa carraa koo nama du'e wayya jette. Yeroo namni dawwalee si gaafatu akkatti dubbattu dhabde akka nama mormi qabeetu qabamte. Akkasan godhaa jedha abbaan keenya irraan si ga'e. Sa'aatii kee keessattan sa'aatii si arge. Warri kaan maqaa baay'ee godhatanii ati maquma silaatiin jirta. Anaan immoo maaliin na waamu jetta. Doosee shaapaana gilaatiraa ji'aas. Hin teenye hin qabdu. Hin uffanne hin teenye. Hin nyaanne hin teenye. Akka nama waagatee gungumaa deemta jedhinaan jedha. Har'a garuu sa'aatii kee keettan sa'aatii si arge. Waan ati hojjette galmaa'ee si hin teenye garuu humnati qabdu dhumeera. Baasoo kilaaji'aas. Jireenya mataa keetitti yoo deebite kana booda maaliin jiraadhaa gungumta. Waanan qabu asirrattan investii godhee fixee humnan qabu jetta. Akka nama waa fuudhee namaa kennu har'a galgala dudda kee rurrukuteen galagalchee kan keessatti agarsiisaadha. Waa lama wal duukaa kadhattee dhufte yookiin waa kee aanaa baas yookiin immoo na ajjeesi jette. Naagamee nama naqeetti madhuu wal dhaale jiraachuun namarrare yoon du'e garuu waa'een kun dhaga'amu jette. Amma tuuta du'aasha dhuddeeyyuu jedha abbaan kee biddeenan sii godha akka kun sirraa qaba sin ajjeesu siin jedha. Yoosef abjoote የመጨረሻ ዮሴፍ ማል ጎደን ጀደ abjoote gurgurame gaafa gurgurames waan milkaa'ee fakkaata dhaqee mana mootii gale gaafa mana mootii galu seda sa'aatiin hin geenye amma yeroon na rakkise malee jedha utuu yeroon koo ga'e jedha lafa kan kootinan taa'edha. Amma kan nu joorsu biyyas miti seexanas miti mangistii miti dhukkubas miti yeroon nu joorsaa jira. Yeroo matu nu ngulaalaa jira. Asitti ta'innaala akka nama bineensa adamsu namni bineensa adamsu akka wanta guuree caakkaa keessa kaa'ee duddaan galee utuu dhaqee achitti nan argeedha. Akkasi namni yeroo biddeen mootii nyaatee mana mootiitti mucaan fudhatamnaan jaartiin immoo sin barbaadaa jedhaniin Yoosefiin an immoo sin hin barbaadu jedhe. Inni biyyaa qabee alagaa keessatti sin dhiifne soobaniitti masakkaranii manadhaa keessa dirgim. Gaafa manadhaatti galchan abjuun sira jalqabeen dhiifne ammas hin dhufe. Warra balleessaa qabanii wajjin abbaan abjuu manadhaa taa'a. Balleessine garuu halagaattis firattis waaqayyoon farada. Ergaan qabaan immoo siifis. Ayizoo daddarbatuun kee awwaalamuu kee butuun ta'e sa'aatii si bira ga'e. Namni kanatti amante daddarbatamuun koo jedhime sa'aatiin na jala ga'ee jiraayidhi. Mootiin abjoote kana bichaa miti warri manadhaa keessa jiran abjoonnaan warra kaaniini mootii biyya kanaatu baasee sin ajjeesaa jedheen isee tokkoon garuu akkas jedhe mana waajjira mootummaatti deemteetu astanaagaajii taatee daadhii buuftaa jedhe. Warri kaan mootiin gadi fuudhee rukutee isheen tokko isaan keessaa astanaagaajii taatee mana mootii dhatte. Gaafa mana mootii dhattu Yoosef manadhaatti hafe
abbaan abjuu Yoosef ammayyuu mana hidhaa ani dhiifama naa godhaa jira waaqayyoof dhugaadha sobeen jedhas miti sodaas hin qabu gaafa namoonni dhiifama mana hidhaatii ba'an har'as ta'e boris an zawudeen taa'ee waa yaada warri mana hidhaadhaa dhiifama argatan hin ba'u isaan kun warra mana hidhaadhaa hiikamanidha warri yeroon hidhe garuu maatii keessa jiru warra mangistiin hiike miti madagaan warra yeroon hidheedha malee warri yeroon hidhe waldaa keessa jiru waa maaliif akkanaa sa'uun beeku hin maraatee naan hin jedhin waa sii dhufe waan arge yeroo hiikamuu kee ga'eera mootiin abjoote na hordofaa saawwan gagabbatoo saawwan huuqqatoo torban arga jedhe nama abjuu hundumaatti geessan gurbaanas tanaa gaajii Yoosefii mana hidhaatti dhiiftee beektu mootiidhaaf utuu xajjii buusaa jirtuuti mucaa namni abjuu koo hiikuun dhabe kaa'uman joore mankoo baranaan beeku ijoollee nugusi namittiin daadhii buusaa isinan sodaadhe maleette namni abjuu hiiku mana hidhaatti hafette inni kaane kaanaan falafalee lafa naqaette daadhii buusaa jirti dhagaa fidaa wayyoo gaafa yeroon ga'u barbaadamta hin fudhamne akkasiin jedhee waaqayyo kottu jedhanii si waaman ajjabanii si geessu nan ajjabama jedhaayyaati jari aboodu baduuti yoo nama waaqayyoo ta'e yoo dhuguma waaqayyoo na keessa jiraate waa itamma raawwattu ji'a kana keessaa ta'u annani maal argitanii mootii jedhe Yoosef jedhe jaarsi zufaanirra saawwan gagabbatoo torbaa fi saawwan huuqqatoo torban argee ijoolleen mana hidhaatee galte immoo abjuu hiikasin jennaan ansi barbaade jennaan mootii bara baraan jiraadha namni abjuu hamaan dubbatu dhimma isaa waaqaaf dhiisa bara baraan jiraadha namni abjuu hamaan dubbatu namni abjuu firan qabu garuu fira keessa jira abjuu waaqayyootii kaa garuu saawwan gagabbatoon torba bara mootummaa keessan keessatti quufa tureedha huuqqatoon torba waggaa torbaaf beela biyya kana keessa jiruudha midhaan bataa qophaa'a kan inni gurgurameef abjuufi kan inni waan barii qabatees abjuu isaatiin Yoosef abeet abjuutii sirriidha mana hidhaatti hin deebitu lammata waa jechuufan jedhee mana hidhaatti hin deebitu lammata barcuma kanaa gadii akkatti bulchituuf sii kenneera ittaana pirezidaantiiti isayyuu Gibxii keetti የፕሬዝዳንት ምትክል እሱም ግብጽ ውስጥ ማናትን ገስናጋም ወንበሪ ትገና ፊዳጋውኒ ፊዳው ያሞቶታ ቁርባና አቤ እንቴስ የሮ ከዛ ማልቱ ጅራ ወሪሳ ጉርጉራ ይንፋን ካሚናን በርባዳ ሚለከ ወለራካይ ራኮን ጅሩ ኑፍቲ የዲሜ Jolle yaiko fos enna nufte dagani biya zaragalan esa nuftan jenna bela biya kabate Yoosef gaaffii gaafate yerooti teessee gaaffii gaafatu ga'eera jedha Waaqayyo yeroo keessa maaltu jira yaatee dhuftee gurbaa qalqalloo guurtee faas maal ijoollee isaa yaatee dhuftan Noi kuno biya Kanaanii dhufne sin ijoollee nyuutu ijoollee Yaaqoob ijoolleen obbolaan keessan 12 jiru ennaan jirulleeti jette waan gooten beektu waan isaan godhan Yoosef beeka isaan gin waan Yoosefin godhan hin beekani inni nu madeesse yoo raanfate ni madaa inni raanfatu Waaqayyo jira
Inni irraanfattu si dhukkubdi mayyuu. Gogaa ishee fayya malee keessi ishee madaadha. Aayizoo yeroo keessa yeroon si dhufeera. Ennaani kudha tokko jiraa jedhan. Yoosef Mattimu kudha lammaffaa imottamtee ijoolleedhe. Yeroo tokko akka carraa ta'e adagaan irra ga'eedha. Hinduune waan godhan hin beekan malee. Ati ergaadha kun. Isa sii kennanis nyaadhu. Isa sitti kennanis baadhu. Arra waat argame waan ati barbaaddu.